Uziyyeen Abrahaam gara laafessa malee gowwaa miti kanii ishiin jechaatu jirtu jechuudha. Sababni isaayyuu yeroo darbee amaanuun waamee wanta biraa qopheesseetu jira ifaanii kan inni jechaanii ture jechuudha. Innaa dammoo viidiyoon kaleessa galgalaan jedhetti gubadhu qixxil jedhii maal ta'e kan jechaa jirtanii jechuudha. Innaa walumaan argina jechuudha. Deebii kaleessaa yookiin immoo viidiyoo kaleessaa Abrahaamii fi Rootaanii waliin hojjetanii walumaan argina. Jalqaba irratti jechuudha. Dhiifamni ji'atti gizee dhibbaa dhiifama kan namni namaaf godhu al tokko garaarraa bu'ee jechuudha. Yaadaan kan beennu nuti jechuudha. Ifaan maal gochaa jira? Jecha dhiifama jettu qabateetu mandarra naanna'atoo jira jechuudha. Inna dammoo waan baay'ee haasa'e bazawee deef biratti jechuudha. Gara Ruutaatti Abrahaam akka deebi'u asii ulfeesseetu gara Ruutaatti deebi'a. Jireenyi kaleessaa naaf hin ta'u fixadheeraa hin barbaadu kanaa booddee kan jedhe isadha jechuudha. Enda'uum jechuudha. Ermeellaan ammayyuu ta'anam dhugaa yoo ta'e bagolfoofte. Sababni isaayyuu hin barbaadu hin fedhu maaliyyuu haa ta'u afaan isaatiin sin jaaladhe sanarra darbeeyyuu qalabatii godheef jechuudha. Mucayyoon kun osoo ulfaa'uu baatteetti ta'e akka barbaade irratti ta'e boruu galuu danda'an jechuudha. Isa kanaaf hiyyuu kanadha. Abrahaam immoo yeroo tokko namaaf toluun iyyuu gaarii miti. Moonyi namuu yookiin immoo gowwoomuun jechuudha hanga yoomiitti obbaruun barbaachisaadha. Dhugaa siniin jechuudhaaf taanaan jechuudha. Sini warra koomentee jechuudha. Dhimma mataa keessanii lafa garuu inni sini osoo laakiin godhin koomentii barreessitan maalidha? Ana akkattan fidanatu beeka yuutubii kana ishii sinumaa wajjiniidhaan maatinaa taatanii. Yeroo aduun gubachaa akka attuu of eeggachaa sinii galamiti akkasitti nafidi. Har'a ani koomentiin keessan yookiin immoo jechisin atokko silsaa siddistiidha jettanii duuba nan deebisu dhugaan siniin jedha lammiiwwan duuba nan deebisu. Sababni isaa hoo kan kaleessa darbeen dhufe kan hin harka waaqa kootitiin darbee dhufe akkamittiin nan dagadha. Ani immoo silsaa siddistii miti. Qooda sana keessaa gaheen qabu. Maaliif jennaan Iyesuus Kiristoos isa du'ee du'aaqetti amaneera. Kan isatti amanan jireenya qabu jedhameera. Inni immoo karaa dhugaati waan ta'eef ani abaddan silsaa siddistiin jechaan hin beeka maleeyyuu ani maal akkana ta'eyyuu hin beekus baruus hin barbaadu jechuudha. Sinii galamitiidhe. Innaa gubattee cincoftee abidonnoo maalifan gubadha maalifan cinca maaltu na cincisa. Abadan dammoo hin argitu dubbiyaa namoo maan dubbadhu jechuudha. Sammuu keessan eeguu jecha maan dubbadhu deebii kaleessaa hin argina waliidhaan buziyyeen maal jetti? ያለው እንዴ ህይወቴን ልኑር ተውኝ እኮ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? ምንድነው ከበስተጀርባችሁ ያዘላችሁት ነገር? ምን ለመፍጠር ነው እየሞከራችሁ ያላችሁት? Egaa akka ishiin jechaa jirtutti maalidha innoo jireenya koon jiraadha kan inni jedhe dudda duubadhaan maalidha kan sin baattaniitoo jirtanii kan ishiin jechaatoo jirtu kun nama sodaachisaa. Sababni ifaan jechuudha. Ifaanii የምጀምረው lafa jala luwaa jira akka buufaa እያደረገ እንደሆነ እኔ አልገባኝም። ለአይኑ እንደሚጠላት የነገረኝ ልጅ ትናንትና ሄዶ ይቅርታ ጠየቃት። ይሄው ከዚህ በፊት እኮ እኔና እሱ እኮ አውርተናል ብዙ ነገር በውስጥ በቃ መብትህ ነው ግን ይሁን dhiifama duwwaa seeteeti. Ifaanii osoo dhiifama gaafachuu barbaadeera ta'ee akkuma kana dura agoodaatti waamee dhiifama gaafatetti ermeellaadhaan goodaatti waamee dhiifama gaafata ture. Maaliif gara mana ishiitii deeme yoo jettaniitu ta'e immoo jechuudha qorannoo irratti gaggeessaa manni iddoo kamii qeen iddoo kamii golli iddoo kamii manyitaan iddoo kamii jedhee seeraan baree achi booddee jechuudha. Abrahaamii fi Ruutaa egaayii Mastafaa qarii qammasiisee achi booda walitti deebisee
ishii dhaqee doorsisuudhaaf akka mijatuuf iddoo isaa akka ishiin hin geenyedha jechuudha. Ermeellaaf immoo Abrahaam macheem gargar ba'u jedhee yaadu kan jechuudha. Ji'a muraasa wayiillee Ruutiyyee bira taa'ee jechuudha. Xiqqoo ishee jechuudha wanni ta'ee deddeebi'a maleessa. ቃል አክብርለት ስለው የነበርኩ ሴት ነኝ። ግን ትናንትና ሄዶ እንደዛ ሲሆን ለእኔ ኢማጅ ማመን ያቃተኝ ማመን ማለት ነው። እንዴት አምናለሁ? jalqabarratti Abrahaamtu balleessaa guddaa qaba. Dhiifaman gaafadhaa mana ishii deemee gaafa ifaan jedhu mana deemuun sin barbaachisu. Asumatti goodaatti koddoo akkasitti kootuuti dhiifamaa yoo ta'e gaafadhu jechuun ni qabatu. Isa dheengadda isaa viidiyoo waraabdee sapiraayisii gootee ni gaafa lammataa gaafa naqee maaliif? Kaleessa mo'achuudha gaama gaa'ii jalqaba mana ela dhiifama sobaa ta'uusaa asirratti bara waan inni jedhee jechuudha. Innaa duraa mana sirreessu hirraa sammuu sirreessu ni caalaa dhandeefi inni gara miti inni immoo sirreedhaa jedhee eeshi sammuu iddoo kamitti hin sirreessine lafa kamitti hin sirreessine inna jechuudha. Inni attammayyuu ganaa wal lolta biraan faana deefi mannoo ifaa እስቲ አያሳምንም። በጭራሽ ሊያሳምነኝ አይችልም። በቃ እሷን ማየት አልፈልግም ከሱ ጋር ያለኝ ልጅ ትናንትና ሄዶ ተገልብጦ የሆነ ነገር አደረገ። የሆነ ቀን እንደዛ አደረገ፣ እንደገና ተመልሶ የሆነ ነገር። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደረገው? አልገባኝም። እኔ ምንድን ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው? ምንም ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ለምን maaliif akka akkas gochaa jiru naaf hin galle jechuudha. Gabaabsee masin dhageessisiisa. Ifaanii ijaan arguu ishiin barbaadu ishiin fedhu jechaa kan ture jechuudha. Abrahaamtu balleessee maal hojii mana geessa jechuudha. Inni immoo dhiba manaa godhe, faranjiin dhiba manaa godhe, kabatiseen dhiba manaa godhe, wanti hundumtuu wallaa qabachuuf jira jechaa kan lafa dhiitaa ture eenyu? Abrahaam ganaa dhiira gaa'ilaaf ta'u miti nafaa waan baay'eetti safaayee dhiira ta'uun immoo sila rarraasee deemeef miti. Dhiira ta'uun onneedha, lapheedha. ይቅርታ ጠይቃችሁ እዛች ጋር የምታወሩት ነገር ለይቅርታችሁ ተቃራኒ የሆነ ነገር ጭራሽ የማይገናኝ ነገር ውስጣችሁ የሆነ ሸርና ተንኮል dhugaa rabbii dhugaan sin jedha arraba isaanii irratti jechuudha. Arrabni isaanii dammadha, haasawaa ni beeku, dubbii ni beeku jechuudha. Keessi isaanii immoo maal sitti fakkaate buziyyee kiyyaa gara jasatti dhayii keessaa marga kunuunnaa ganna ittiin cagadanii warqee jalaa raafuu jalaa maal jalaa jechuudha xaqaxaqanii aranii baasan akkas gara jabaatanii deemu isaan gara dhugaan sin jedhe አሰበ ነው የሚያሳየው። ለማንኛውም ተመልካች የምታስተላልፉት ይሄ ነው። dhugaa dubbachuuf ordofaan tokkollee ifaas hin amannee ruutaas hin amannee namni tokkittiin jechuudha. Eenyudha yoo jetteetta ta'e ishii mana madaamii keessaa tan caraccartu tokko jirti ruusii quuftee akkana baatee jechuudha. Tokko ishiiti immoo indee warri mul'ata qaban jiru, warri mul'ata qaban warri fagoo yaadanii kumaatamni isaanii ni jiru jechuudha. Biyyaa warri ta'anii addunyaaf warri ta'uuf karaa qabanii waaqayyootiin waan baay'ee hojjechuudhaaf warri jiran jechuudha. Tokko immoo jirti caatu nyaattuun tokko ishiitu deeggara malee saayii akkasitti miti gaa'ilaadhaaf abbaa kee jalatti jechuudha. Sirriitti hin cunfinee barreerra nuti yookiin immoo kan hiiktee gaa'ila diigdee dhuftee yookiin kan jaalallee ishii gatee bayetu jabaa dhuruutti jagnaa manaa jedha shakkeen በየትኛውም መልክ ይቅርታ ነው ብትሉ ሊረዳችሁ አይችልም ሰው። ምክንያቱም የምታደርጉት ነገር ሌላ ነው። ይቅርታ ከተባለ በቃ ከልብ ይቅርታ ነው። በቃ dhugaa rabbeet እናንተ ጋር ግን ያንን አላየሁም። በቃ አንillee kanan barbaada dhiifamni al tokkodha. Keessa baasanii amina hundumayyuu dhiisanii dhiifama jedhanii itti jiraachuudha. Isaan garuu qadaadanii shashaffafananii dhiifama jedhu. Kan jechaa turre isa kanadha isinin jechuu barbaadannaayi. Sinan jaalladhaa sinan kabajaa baay'ee keessanii isinin jechuu barbaada. Gooftaan koo sinaa heebbisu
laqallaqaa warra soo laayikiin godhiin dhuftee asirraa koomentii amaa ta'e naa barreessitu harki kee aduumatu hin hojjetiin harki kee walitti adacha'u koomentiin taane barreessuuf kan kaatotoo laayikiin godhiin ol dachaa seera